fitadha isaa waaniin fitadhu fitadhee bar nagee deemu jirta. Tanaaf ta'e jira taniin fitadha. Tanaaf ta'e maaltu jira dee taniin lamata fitadha. Nagee ta'e hoomee qixaaxame harkee waan ati taa'u jirtuunis harkee tanuma harkuuf kuttee. Nama hedduutti bilbilu jira. Duraanis bilbila jalaa kaasutti hin jirtu bayaan jalaa amma akka waan kaafteen na fakkaate. Rabbi karaa mana isii nagee anaa galchuun ja'a akkasiidha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم دعوة تتغني جرجرت إسنين جتا سلام تانتين يتن أن الراحات لقى في قارة كتامرتي بك جرتن ندت إسنادا قبل سنين جنة أكم جرتن دعوة تتغني بقى ويا راجع جتا بقى جمدان أكو ما نتيس جمني أكو جمدان أبدين سنين راقبة مالي جمدشون يو خجتن تاده بار سفيان أولا يرو دراتيف اللي في فتيا mana tokko keessatti galchuuf yaalee ture. Kanaafuu amma immoo ilillis mana kireesseef jira jedhan. Akkasuma walee Fatihaas yaamu jira. Maashaallah garuu waan hedduu nama gammachiisaati. Baar maal jee ture ililliin si dubbachuu miti ijaanuu si ilaalte tasii guyyaa sanii dhumattee maashaallah yoo kanuma akkatti addaan eegu taate beeki. Duraan dursinee wanti beekuu qabnu daawwattoota kiyya baarmaa jaartii lammaffaa fuudhaa jechuun hin barbaachisu. Nuu miti kaayyame rabbii tokkicha haayyameefimi miti hayyamneef jechuudha akka dhiirtii tun afur fuutu hanga barbaadde fuutu nuti hin hayyamne jechuudha. Kanaafuu daawwattoota kiyya baar maaliif irraan fuudha masaanumaa Fatihaarra fuudha jechuun mirgumaa hin qabnu har'aas taanaan boruus mirga hin qabnu. Maali wanti nurraa eegamu maal jechuu qabna? Maal jechuu qabna? Baar walqixxummaa mirga isaanii eeguudha. Ija takkaan laaluudha. Waan ililliifis godhu Fatihaafis godhu. Waan Fatihaa godhu ililliifis godhu. Jechuun amma ijoollee isaa takka fakkeenyaaf ijoollee ni qaba. Ni qabaami? Ijoollee isaa tana hundi ni jaalataami? Bar uffata yoo tanaa bite tanaafis uma bita. Waan tanaa godhe tanaafis nama godha. Dhugaadha. Kanaafuu baar gartee yoo akka ilmaan isaa san akka Hamzaa isaatii fi intala isaa san ija takkaan laalutti jaartii isaa lamaanis ilillii fi Fatihaas yoo ija takkaan laale gaariidha. Wanti immoo yoo ta'e nama jibbisiisu yookaan ilmi namaa hin fudhanne maali? Fatihaa hirraanfatee yookaan ilillii bichaa jaalatu ta'e yookiin kan ilillii bichaa kunuunsee Fatihaa birumaa hin dhaqu hin kunuunsu hin mashruufu yoo jenne bisan dubbachuu ni dandeenya. Baar duba yoo amala akkanaa qabaate maalii fi irraan fuudha jechuu ni dandeenya. Ni dandeenya jechuudha. Amma immoo baar mirga isaan lachuutu eegee mirga Fatihaatii fi ilillii seeraan akka sallallahu alaihi wasallamii rasuulli keenya alaihi wasallam maal dhaammate amaanaa addunyaa tanarra maal dhaammate dhalaa fi salaata hin jenne saniifuu akkasitti amaanaa irra jirtu beekee humna dhalaa beekee gatii dhalaan qabdu beekee yoo mirga isaanii kan eegu ta'e wallaahi daawwattoota keenya wanti nu dubbisu hin jiru an dhugaan isinii hima. Wannummaan ol baasee nu lallabsiisu hin jiru wallaahi. Namni biyya tanatti irra guddaa wanni ol ba'ee viidiyoo naasa'uuf maali? Hojii tana dhiisee wal bira dhufee walitti himuu waan dadhabuuf gariin silkii walitti hima. Kun ammoo ka silkiin sitti himuu dadhabe. Viidiyoon ol ba'ee hima namni tan malaaleeti walii dabarsaa deemaa jechuudha malee wal bira dhufanii wal gorsuunis hin jirtu. Irra guddaa namni manguddummaa wanni ol ba'ee akkana viidiyoo haasa'uuf wal bira dhufuu sababni wal bira dhufuu waan hin danda'amneef. Kanaafuu kabajamtoota keenya kanarratti haati mana baar yookiin kan Fatihaan Ummu Hamzaan galaa jirti galuuf deemti. Maashaallah waan hedduu nama gammachiisaati. Waggaa duraa yeroo duraatiif maaltu hedduu nu rifachiisee ilmaan sanii dhugaa wanni jecha tokkos jennee turre ililliin
ijoollee san fuutee mana isii fiduu qabdi yookaan itti dhaquu qabdi jennee kana hordoftoonni maal jedhe hoggoraa jee irra guddaan dislaayik nuu kannee ture jechuudha. Kanaafuu dhugaadha hin amanu ayyadaan hin amanamtu akkuma fedhallee ta'u rabbiin gartee fatii uummatana haa galchuu manatti. Inshaallah ni galtii galuuf deemtii rabbiin nuuf haa galchuu. Saniifuu daawwattoota keenya warreen nutti aartaniis gamaa dubbatan jettanii waan kana ol ba'anii viidiyoo kana maamaran jettanii nutti aartanis dhiifama nuu godhaa. Achumaan gaa waan dirqama nutti ol baanee dubbanna malee ammaas nuti hojii dhabaa fi miti kanas gubbatti ol baanee lallabnu hojii dhabaa miti. Hojii osuma qabnu waan kana hordoftootaaf dhaamsa kana haa dabarsinu jenneetuma asiin deemaa jirra malee karaa yaannus wallaallee waan dalaynus wallaallee miti. Wooma dalaynu osoo qabnu kana dalaynaa jechuudha. Kana haasawina ol baanee isin irratti. Kanaafuu Fatiyaanis eega baar mirga keessaniin eega ililliin si tuquu miti ijaanuu yoo si laalte tasii dhumatti akkuma jeesaniin maashaallah yoo akkatti addaan eegu ta'e maashaallah mirga dhalaan qabdu mirga jaartiin jaarsa bira qabdu kabajaa jaartiin jaarsa bira qabdu yoo ka eeguuf ta'e maashaallah yoo ka eeguuf ta'e rabbi nama mirga gartee jaartii beeku mirga dhalaa nama beeku rabbi haa godhu baarsu fe'an kanas kabajaa dhalaan tun qabdu yoo beeke nagaa alhamdulillah. Kanaafuu Fatiyaan galuu qabdi jenna ilmaan isii keessatti manuma ifiitu waan ifiiti malee wallahi mana namaa keessa jiraachuun ollaa irra galtee yookaan fagaattee nama tokko hin beekaadhaan bira galuun amma fakkeenyaaf biyya tana keessatti waan takka haa dubbadhu. Firri yoo amma fakkeenyaaf ani ilma adeeraa tokko as keessaa qabaadha yookiin kaan ammoo ilma eegsuma kiyyaa as keessa jiraa jennu dhiirri humaa waliin godhu. Waliis hin miidhu sitti isin hajamu dalagatee bula waan ta'eef. As keessatti ammoo yoo fakkeenyaaf ammaan dhufee dhalaa haa ta'u an dhalaadha biyya tana ammaan dhufee dhalaan na dura as keessa turte firrii kiyya yookiin intaltee eegsuma kiyyaa ni jirti yookiin intaltee haboo yookiin haboon xiyya ni jirti haa jennu. Dhalaa tana wanni qeebalanii ol naqanii teessisaniif maallaquma irraa nyaachuuf. Wallaahi. Akkasii firrinuu kana maalayyaa yoo ambataate amma isiin Fatiyaan tun mana ambaate ka isiin dayite. Mara arabaa namni dilaa kanaas hin taa'u waan fakkaatu miti. Kanaafuu daawwattoota kiyyamee hanga viidiyoo biraatiin walitti himutti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.